Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo. Baay'een keenya jireenyatti yaaduu isheerraan kan ka'e hin kurkurte ture. Baay'ee dhiphatte ture. Qooda gaarii qabaachuu irraanfatteetti jechuudha. Maatewos 6 irratti jalqaba mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadadhaa. Inni kaanis itti isiniif dabalamaa jedha. Jireenya keenya keessatti waa argachuu keenya dura, qarshii argachuu keenya dura, bultii ijaarrachuu keenya dura, hojjennee milkaa'uu keenya dura mootummaa Waaqayyoo barbaadachuun dirqamadha. Kanaan ala waan lammaffaa irratti argamu tokko irratti barbaadna taanaan lamaansaa dhabuu keenyadha jechuudha. Kanaaf jalqaba mootummaa Waaqayyoo barbaaduun nurraa eegama. Jireenya kee keessatti qooda gaarii siif kaa'ame, qooda gaarii siif yaadame tokko qabdaa yookaan itti jiraachaa jirta. Macaafa qulqulluu keessatti si'a 365 yaaddeen kan jedhu nuuf barreeffamee jira. Kanaaf iyyuu yaaddofnee wanta buusnu tokkollee akka hin qabanne beekuun nurra jira jechuudha. Macaafni qulqulluu yeroo dubbatu namni yaadda'u yookaan immoo namni dhiphatu umurii isaatti iyyuu yeroo gabaabduu ishee tokkollee dabaluu akka hin dandeenye nutti dubbata. Kanaaf Fiiliphisiyuus boqonnaa 4 irratti yeroo dubbatu sagalee Waaqayyoo gammadaa ammas irra deebi'een jedhaa yeroo hundumaa gammadaa jedha. Kanaaf gammaduutu nurra jira jechuudha. Namni gammadu jireenya isaatti boqotee darba. Namni gammadu jireenya isaatti aara galfatee darba. Yaadda'uun garuu faallaa kanaadha jechuudha. Daawit yeroo dubbatu akka allaattii haadha gaayyoo ishee lafa onaa keessa jirtuutti foon koo narraa dhumeedha. Sababni isaas baay'ee waan yaadda'uuf baay'ee waan dhiphatuuf jechuudha. Yaadda'uun hafuuratti duwwaatu hin taane jireenyuma foon keenyatti illee nu miidha jechuudha. Jireenyuma foon keenyatti illee fayyaa keenya dhabuu dandeenya jechuudha. Akka haadha gaayyoo ishee biyya ishee lafa onaa keessa jirtutti namummaan isaa foon isaa lafee isaatti qabate sababiin yaaddaa jiruuf jechuudha. Kanaaf yaaddofnu. Kanaaf iyyuu sodaachuu hin qabnu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu yaaddayin kan jedhu jireenya keenyaaf erga wantoota qabatamoo ta'anitti akka nuti amannu otoo hin taane Waaqayyoo isa qofaatti akka nuti amantii qabaannee jiraannu barbaada. Sababii Israa'eloonni lafa onaa keessatti badan keessaa inni tokko amantii qabaachuu dhabuu isaaniitiin. Amanuun jireenyatti nama geessa. Amanuun iddoo kakuu ofiitti nama ceesisa jechuudha. Kanaaf amanuu qabna. Waaqayyoo waan hundumaarrayyuu isa amanamudha. Namni nama amanatu inni abaaramaadha jedha. Ermiyaas boqonnaa 17 irratti. Kanaaf iyyuu Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo.